كيا يرو جلقبا بي أورما ديمي وقاتو كوفاي ماتي كيا أدوم بالبلين تاي دوتي يداني ندابني نرى سبراني garuu keessa isaaniitti immoo abdii hin kutanne maatiin kiyya nasuqanii maal jedhan gaafan ismaatii kiyya walitti ba'ee ka'ee achirraa galuudhaaf akkuma amma mudannoo bara guyyaa ji'a afur dura na mudate kanatti gaafan ka'ee meeshaa kiyya jechuudha wallahi mudannoo wanni yeroo jalqabaatiif na tu'ite hamma ammaanatti jeetti biyya arabaa anaa fi mootuyyuu akka udaanitti ajaa'ibti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessan fayyaa keessan obboleeyyan kiyya namoonni akka kootti mudannoo qabaatan koomentii barreessaa keessan na dubbisaa mudannoo keessan isin irraa hojjedha isin jechuun barbaan hordoftoota kabajamtoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessan baga jiraatan isin jecha like godha share godha subscribe godha isin jechuun barbaada mudannoon kiyya yeroo jalqabaa biyya hambaa deemee ka'ee waggaa tokkoof waa'ee odoo maatii kootaan bilbila garatti bilbilan hin beeku maatiin koollee na dhabanii duuti jedhanii sabbaranii na soqanii gaafa kaanii an waggaa tokkoof waa'eetti maatii kiyyatti bilbile aloo jedheen jechuudha gaafan waggaa kiyya xumuree waggaa achi turee achi gaafan ka'ee galuutti maaltu na mudate isinitti hin beektu akkuma yeroo ammaa kana ji'a afur dura na mudate kana wantuma akkasii erga ka'ee meeshaa akkuma gaarii gale dhugaa rabbi maatiin sun kabajaadhaan waa hundarra naa bitanii jechuudha meeshaan irraa hafe immoo ijoollee wal beeynutu jira meeshaan irraa hafe illee ijoollee sanbira naa ka'anii kan ijoolleen kun si haa galtuun jedhee maatii sun jechuudha ijoolleen sunillee jechuudha akkuma amma meeshaan sunillee dhugaa rabbii dubbachuuf wanni ganama si mudatte galgala sitti eedde ربين هم وانت أكنا سنر حقب ربنا مجالات فتنا ويفنا ما فتنا نتجارو صبر كيسة تقول أشوكمنا أو سقول أشوكمنا قاف كنا قالي نجومان قالي بولي في فينا لي نجومان قالي جدو ما أداما كانت أداما في فينا نانتا دوما بيك الحمد لله رب العالمين قالوا اسمه كيسة جرات شجرة في فينا أنا مجومة رفيت قاف ديو تانا جا فردرا في فينا تركون كسينا مودت كتالا ما فاتي هذا ما له نمودد يرد جلك أباتي مودنون أكسي ميشان كي أنا قوم أدفع مال تأم قاف أسرة ما تنكي أنا أكمل ما كان أسنقل بادية قال فيرما بيرا قالت بادية قالوا في قاف هذا مدي وانتك أبو هندي نا إله أكسور أميتوري أني كيان قالي كاميسا قالي جماعة مو روبي قالي نفكت روبي قالي كاميسا أولي كاميسا قالي سريدا قافا كانت تجتشودا أني مشان كي أسو منك ما داما قالي كأي قافا بيا في داما جدو شانتا قولا وجود أنكين جرامي تجاركي مموفا كيسا قوفا ولتمي واشتو ترى وافتا ماتي بيتي ترى ووري هديا ناكني ترى بوم 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 دارا بوبي واني قانا من مودة تسوني مو جتشودا والله سبحان الله يا ربي كيه wanni ganama xinti jettee eegalte suni yeroo ani biyya seenuuf deemu wallahi mudannoo hedduu qaba waa'ee kanarratti xiyyeeffadhee jiru yeroo biyya seenuuf deemu akkasumatti waanuma akkasiisantu na mudata ila jalqabarraa afaan hin beekne biyya arabaati biyyatti gaafa galu mudannoon kun biyyatti irra na mudata biyya ambaasan odoon ta'a nagaan dhufe asumatti ka'ee na mudata gaaf kaani wanni dubbatu wallaalee maatiinis jechuudha kubasaa dhaqanii aaranii ngafa kaanii ammallee abdiin kutanne waan isin garramu meelaala rabbi kiyara abdiin kutan alhamdulillahi rabbil alamin jedhu yeroo sanumaayuu natti fakkaanneeyyu yeroo sanitti maatiitu xiqqoo dhiphate na fakkaata malee anuma takka natti fakkaanne namni dhufe maaliin galchina maatiitu cinqama hafanii kenne waa kennanii fi maatii cinqamaani wanne tokko cinqamne dhugaa rabbi dubbachuuf yeroo sanitti homaa natti fakkaatu gaafa uf beekaa deemu gaafa ija banachaa deemu maaliif akkamitti akka meeshaan sun bade tisna dura jechuu eegale amma sanii yeroo saniif jechuudha irran kaanne yeroo san mallaqa wanna qabu ismaatirratti galchadha waan ta'eef ka qabummoo akkanumatti harkatti qabadhee galeeni haa gaafa kaanii soodii deemu malee jedhee murteesse soodii deemu malee nan wal carraa immoo riskiin immoo rabbiin naa bana alhamdulillah rabbil alamin maaliif ani waa hunda keessatti maatii keenya keessatti
maatiin keenya guutumatti wanni su gorsan gaafa waa badan wanni sun akka waa fudhatee badu jedha. Abbaan kiyya, obboleessi kiyya, akkasuma niitiin abbaa kiyya, niitiin obboleessa kiyya, obboleen kee hundumtuu maal jedhan beetu wanni badu waa fudhatee bada. Lafatti hin badu. Waan inni sirraa fudhateef hin beekamu. Irraan kaatiin jedhan. Irraan kaadhuun illee wallahi wanta nufitti gamanu ittiin cinqamu laaka namni cinqamu kana. Maaliif harka keeyyatti dalageeffite waan ta'e. Gaafa kaani ammallee irraan kaanne. Yeroo san carraan qabaayyuu inumaa carraan ani qabu yeroo san hiqaamaa namaa dhufe. Fiizaa namaa dhufetu jira. Yeroo san dana fiizaa kana mucattii guraageedha. Guraage kanaan dhuftee mucattiin hin tartee ani fiizaa san bitadhe. Birri biyya sanii meeshaan sun badee jira beeka. Meeshaan sun badee ani immoo birri waan hamaa harkaa qabuufi gisee san ay mana bita, ay lafa bita, ay maal bitaan hin jiru. Maaliif deemee waan ta'e yeroo san qarqaa namni beeka yeroo jalqabaa kan agasuun daamaatii yoo gargaare malee waa godhadhan jedhu. Ani inte gaafa kaanitti birri san fiizaa kiyyaan bitadhe. Otoo wanni tokko meeshaa dura bada yeroo jalqaba badeessa waan isin garramu otoo natti dhagami otoo waa'ee meeshaa sanitti sinan jedhin ka'ee biyya kana deeme. Gaafan deemu nagumatti mana nagaalee rabbi nagalche ani cinqaa tokko doon argin ammallee cinqaa tokko doon argin nagaadhaan dalagadhee jechuudha. Nagaadhaan dalagadhee gara ifaajee kiyya yookiin mana bituuf yaada yookiin lafa bituuf yaada yookiin obboleen kiyya biyya biraa oofuuf achirraa yaade qarqaarsa namaatiin obboleen kiyya bakka baay'een itti fufe. Maaliif isaan bakka malitti akkanaaf waan dura bade sun laalaka anaaf immoo waan guddaa fidee ture waan isin garramu irraa jechuudha. Waan guddaa fidee jechuudha. Mudannoo kana duraatti jira jechuudha. Yeroo takkaan isiniif himu ta'a inshallah. Anaaf waan guddaa fidee wanni bade sun faayidaa guddaa naaf fide. Ani yeroo dura biyya dura dalageessanitti gatii qarshii biyya kana 2,000 qofaan dalaga ji'a takkatti. Isin agarramu. Hin aarina waan badeef hin gaddina. Maaliif ani qarshii 2,000 wallahi ana hiriyaatiyyaa ijoollee nama 3 moo 4 ture. Siltee ijoolleen Oromoo nuti nama 3 warroonni wal beeynu jechuudha. Irraan kaanne warroonni achitti hafan achitti dalagatanii hafanii ani mootu achi galee Suudii deemnan wallahi alhamdulillah nagaan jireenya kee itti fufuu eegale. Jireenya kee itti fufuu bira tarii maatii kiyyaafis obboleen kiyyaafis itti fufuun eegale. Gaafa kanatti jechuudha wallahi maaliif isin jedhu isin fakkaata meeshaan dura bade suni riskiitii yanaa bane. Wallahi fataa godhe riskiitii yanaa bane. Meeshaan dura bade sun jechuudha. Kanaaf wanni si mudatu wanni badu tokko simmiidhu namiidha jettee yaade. Simmiidhu wanni badu wallahi waa fudhatee badet riskii teessii bana. Hin beekamu wanni inni badeef. Hawkin hamaan tokko sitti balaan tokko sitti dhufi balaa san sirraa deebisa. Amma nuti nama fakkeenyaaf wantoonni kallattii lamaanitti naqajeelan suni wantoota ciccimoodha. Dhugaa dubbanne wantoonni ciccimoo kan lamaan kallattiitti naqajeelan sun ilmi namaa tokko yookiin sammuu tuqamaa yookiin maraatee uffata gataa yookiin immoo nasbee ofii baasaa miti. Waa fudhatee akka badutti beena. Musiiban sirraa deebi'a jechuudha. Waan cimaa gaafa sitti dhufu san wanni badee sun fudhatee jumaan bishaan lixa. Isin jedhe namitti ani waggaa 2 moo 3 bira taa'e kanatu waggaa 2 afur bira taa'e akkasumaan jettee turte. TV'n odoo akkatti nuti ta'en isillee hin ta'e anillee hin ta'a waan isin garramu daa'imni xiqqaadhaan nu bira jira. TV'n kun akkatti taa'u kanarra TV'n guddaa shaayin beeytanii miti shaashaa guddaa kana jechuudha. Ufuma isaati achumarraa kufe. Otoo isaan mana jiraachuu baatanii mootu isitu kuffisee yookiin ijoollee itti gadhiiftee homaan dubbane namitti maal jette isin fakkaata haa cabuu dhiise naan jette. Amma inni garuu jette dhiirsa isii amma inni garuu mucaa kana sababa anillee mana jira yookiin ati odootti bira teetti mucaan kun cabse jedha. Garuu mootu wanni cabu waa fudhatee deemaa jette. Namitti sun jechuudha. Wallahi xishta kan jedhe namichi baay'ee rifate yeroo galee argate maaliif isa baasii itti baasa waan ta'eef. Garuu isiin mootu akka isiin itti fudhatte laala isiin akka wanni sun waa fudhatee badu osoo naan jette
utoo tiiviin kun har'a cabuu baate waatu waa ta'a barnaa yookiin immoo maatii kiyya keessa yookiin immoo maatii isaa keessa naan jette namitti sun jechuudha uummata kan dubbanne wallaahi laziim sabrii isin qabdu jedheetumaan callise keessa kiyyaallee wantoota jira waan ta'eef akkas isiniin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya namoonni mudannoo qabdan namoonni mudannoo akkanaa qabdan gara keessatti dhuftanii na dubbisuu hin dandeettanii isiniin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya baay'ee tokko na galatooma na ulfaadha na jajjabeessaa jirtanii jabisna keessanii wallaahi hedduu takka baay'ee tokko isin galateeffadha galatooma isiniin jedha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh nagaan naa turaa isiniin jedha